Sa'aatiin 2 isaaf baay'ee xiqqoodha. Kanaa ol ni tura. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyallee kutaa 1 kaaseen haga kutaa 10tti akkuma saattuu baradhee xumureera. Sanaan booddee garuu ofii barachuun baay'ee wanta natti ulfaateef abbaa manaa kiyya waliin walii galeen gara biyya hambaatti imala koo raawwadhe. Haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 3 hangafa dubartii anaa fi dhiira 2 quxisuu nu godhataniiru. Kanaan alatti lamaan isaaniiyyuu ijoollee gara biraan qabanii. Abbaan koo akka aanaa keenyaattis ta'e akka godina keenyaatti hojii mukaa fi sibiilaan jechuun soofaa, biiffee, siree, balbala manaa, foddaa, balbala dallaa hojjechuutiin durii kaasee nama beekamu, ogummaa harka isaatiinis nama baay'ee jaallatamu abbaa ajaa'ibaan qaban ture. Umrii ijoollummaa isaatti deeggarsa mootummaan ogummaa barsiisuutiin carraa magaalaa Finfinnee deemuu nama argate keessaa tokko ture. Ogummaa kana qabatee gara biyyaatti yeroo deebi'ee mataasaaf qofa otoo hin taane maatiinsaa hundillee namoonni itti dhiyaatan hedduun illee akka hojjetan gochuun mana hojii isaa babal'ifatee umrii waggaa 22-23tti maatii isaatiif mana ijaaree mana hojiillee bitee kan kennedha. Kana qofaa miti gaa'ilaan illee ijoollummaatti seenee haadha kiyyaan fuudhee mataasaaf mana bareedaa ijaarratee jiraachuu kan jalqabe ture. Turtii waggaa 12 haadha kiyya waliin tureenis ana dabalatee ijoollee 3 haatii fi abbaan koo walirraa godhataniiru. Turtii waggaa 12 booddee tarii maal ta'e abbaan kee naan jechuun keessan hin oolu. Guyyaa tokko guyyaa guutuu hojjechaa oolee hojjettootaaf maallaqa isaan barbaachisu kennee fi hunduma erga gaggeesseenii booda kana dura meeshaan jalaa badee waan gamsiiseef hojjettoonni gariin mana keessa waan bulaniif lakkii ammaan booddee mana kana keessa nam tokko iyyuu bulu anumatu eeggatee bulaa jechuun hojjettoota kana dura mana sana bulan ni dhorkaadhi. Ni beektu mitiire biyya keenya yeroo tokko seerri ni jabaata. Yeroo tokko immoo seerri ni laaffata. Yeroo sanatti eegumsi naannoo keenyaa kan laaffate ture. Mana namaa cabsuun, mana namaa seenuun hedduutti kan laaffatu ta'ee abbaan koo mataa isaatiif yeroo eeggachuu jalqabe ture. Kana durallee si'a hedduu yeroo sanatti meeshaan gurguddaan wanta jalaa fuudhameef maarreegaa kana keessaa hojjettoota isuma biraa hojjetan keessaa tokko erga inni mana cufee booddee dhugaatii alkoolii heddumminaan dhugee halkan balbalatti rukuta. Yeroo kana abbaan koo lakkin banuu deemi balbalarraa dhugdeetta jedhaanii. Namni kuni ati eenyu waan taateef anarraan bantuu maaloo haadha kee maaloo abbaa kee jedhee halkan sanaan rabsaa. Yeroo kanatti abbaan koo deemii booddee salphinatu sitti dhufaa dhugdeettaa of hin dandeessuu nan sababiinii jedhee kadhataanii. Yeroo kanatti namni machaa'e hojjetaan abbaa koo kuni dhakaa daandiirraa fuudhee balbala abbaan koo cufe fuudhee rukutaa. Yeroo kana abbaan koo machooftuun ofiin wallaaltuu beekteeti balbala kootti darbatte jechuun balbala banee machooftuu kana kaballaadhaan rukutaa. Machooftuun kunis aaree dhakaa biraa gara manaatti guuruuf yeroo jedhu namoonni abbaa kiyyaan dhiisi ol gali namni kuni sababa si gochuufidha jedhee abbaa koodhaan dirqiidhaan ol galchee namicha sana immoo fuudhanii deemanii. Abbaan kiyyas mana isaa cufatee galgala sana rafee. Haa ta'uutii garuu bulee naannoo toora za'a 5tti poolisiin waraqaa qabatee gara abbaa kiyyaa dhufaa. Kanaan maalii yeroo jedhu nama akkanaa ajjeesuun shakkamteetta jedhame. Namicha galgala abbaan koo kaballaadhaan rukute namoonnis fuudhanii biraa deeman ajjeesanii bishaan keessatti gatamee ni argama. Eenyu waliin walitti bu'eera yeroo jedhamu galgala abalu waliin walitti bu'eera jedhamnaan abbaan koo qabame. Abbaan kiyya immoo durseema dhiibbaan dhiigaa yookiin immoo pireeshar inni jedhamu kuni baay'ee sarakkisa ture. Nahee maaliin godhe jedhee bakka numatti wawwaatee maatiin nama kanaa sooressaaf ooguu hin dandeessan kan obboleessa keenya ajjeese kanumadha jedhanii walitti bu'uu isaaniillee otoo ijaan hin argin abbaa kootti murteessanii hidhaan abbaa kiyyatti murtaa'e. Abbaan kiyya hidhamee. Haa ta'uutii garuu mana hidhaa sana keessaa naannoo baatii 8 akkuma tureen dhibeen dhiibbaa dhiigaa kun yaala dhabee hordoffii dhabee abbaan koo mana dabaa sana keessaa guyyaa itti yakkame xumuratee otoo hin taane guyyaa
rabbi isa waamee gara fuula rabbii deemee jireenyii fi dirqamni du'a abbaa koo booddee haadha kiyyatti kenname. Haati koo bakka dhiiraa bakka abbaa koo dhaabbattee mana hojii mukaa fi sibiilaa kana hordofuu to'achuu hojjechiisuu itti fufte. Haalota hedduu abbaan koo haadha koollee waan argisiiseef hagas mara hojiin kun isheetti hin ulfaanne ture. Yeroo abbaan kiyya boqote ani umuriin koo waggaa 9, boloonni koo dhiiraa quxisuu lamaan immoo waggaa 4 waggaa 3dha. Kanaan haati koo anaanis obboloota koos guddisaa hojii kanatti fufte. Haa ta'uutii garuu haati koollee umurii dheeraa nurra turuu hin dandeenye. Abbaa koo waliin wanta baay'ee wal jaallattuuf guyyaa tokko bakka ciistutti otoon boo'iin otoon gaddiin carraa abbaa koo mudatetti imimmaan isheetuun dhangalaasiin rafteen beektu. Gariin nu dhokatee gariin immoo ija koo duratti otuu maalummaa abbaa koo hin beekin haadha koo nan jajjabeessan ture. Haa ta'uutii garuu boo'ichi ishee guyyaa guyyaa ishumattuu dhukkuba ta'ee takkaa dhukkuba TV takkaa saayinsii takkaa asmii ittaan immoo sukkaara jedhamte abbaan koo boqotee waggaa 8ffaatti haati koos dhukkubsattee addunyaa kanarraatii dabarte. Yeroo boqottu kana lubbuun ishee kan ba'e harka koo irratti ture. Maaloo hangafti siidha ijoollee koo adaraa otoo naan jettuuti haati kiyya boqotte. Anis sa'aatii sanatti jabduu mana to'achuu mana qabachuun natti ulfaatus haa ta'uutii garuu ijoollee nama hin jedhamne waan ta'eef hundumtuu obboleettii qabu. Hojii kanammoo haadha ishee jalatti barteetti naan jechuun namoonni jajjabina naaf kennanii. Haa ta'uutii garuu hojii haati koo hoggantee hojjechiisaa nu jiraachisaa turte ishuma irrattiyyuu baay'ee laafeera. Yeroo dhukkubsattu sana jechuudha anitti darbee hogganuun natti ulfaate. Kanaanis haadha kiyyaaf tokkicha karaa haadhaas karaa abbaas obboleessa kan ta'e tokko ani hin danda'u kottu waan hojjetamu naaf hojjechiisii jedheen gaafadheeni. Firoottanis eenyutu jiraree isa malee yeroo jedhan haadha manaasaa fi ijoollee isaa waliin mana keenyatti galee anaa fi obboloota koof immoo kutaan tokko nuuf kenname to'annoo isaatiin barachaa jiraachuu jalqabne. Haati koo yeroo dhukkubsattu barnootaallee takkaa lama addaan kuteera. Yeroo isheen boqotte kutaa 9ffaarran jira. Isheen boqotte kutaa 9ffaa fi kutaa 10ffaa xumuruun baay'ee tokko natti ulfaate. Sababiin isaa obboleessi haadha koo akka nuti eegnetti akka nuti yaannetti nuuf ta'uu dide. Jalqaba irratti namoota seera keessa hojjetan amansiisuun manaa fi qabeenya maatii koo guutummaatti gara maqaasaa fi maqaa haadha mana isaatti naannesse. Haati manaansaa immoo abbaa koofillee fira dhiigaa baay'ee kan walitti dhiyaatanidha. Karaa sanallee hedaa nuuf ni godhatti jedhamee ture. Haa ta'uutii garuu isaan mana maatii kootti galanii baatii 2 booddeedha nyaata nu dhorkachuu jalqabde. Yeroo isheen nyaata nu dhorkachuu jalqabdu ana obboloota koof bilcheechuu hin dadhabu jedheen midhaan bitamu mana tokko keessatti bakka 2 hirame. Meeshaawwan mana keessaa na barbaachisanis gara mana kutaa nuti keessa bulluutti galcheen fayyadamuu jalqabne. Haa ta'uutii garuu waggaa 2 bifa kanaan erga turree booda haati manaa eessuma koo ijoollee kana narraa baasii bakka isaan jiranitti ijoollee koo seeraan guddifachuu hin dandeenye jettiini. Eessumni keenyi nuun dhagahuuf daqiiqaa tokkoyyuu nuuf hin kennu. Isheen haadha manaasaa waan taateef waan isheen jette saffisee godhaa. Mana barbaaddadhaatii galaa gatii karaa fi nyaata keessan anatu kanfala nuun jedhe. Kadhannee mana haadhaaf abbaa keenya keessaa hin baanu jennee firoottan keenyallee akka mana keenyatti deebinuuf boonyee jilba isaaniitti kufnus haa ta'uutii garuu isaaniinillee kan ittiin doorsisu yeroo gabaabaa keessatti qabeenya guutuu maqaa isaatti akka jijjiirrate ragaa isaanitti argisiisuun qabeenya kana keessa nangala jettanii hin yaadinaa jedhee isaan akeekkachiise. Kanaan mannii fi lafti kaareen 500 ol magaala keessa kanaadhaaf abbaa kootoo jiru mana kutaa tokko kireeffannee obbolaa koo waliin jiraachuu ittiin fufee. Dhugaa isinitti dubbachuuf nama dhabuun firri akkana fuula isaa namatti galagalchuun keessumaa immoo ijoollee haadhaaf abbaan qabneef baay'ee ulfaataadha. Kanarratti kunuu hin gahu jedhamee yeroo ta'e booddee immoo obboleessi haadha koo kun gatii mana karaa nurraa kanfaluu fi midhaan xaafii baatiidhaan kiiloo 30 nuuf bitu nurraa addaan kutee. Haati manaansaa bakka kanaa kan hojjechaa jiru siidha. Bakka maal diqaalaa namaa nyaachista jettee isheen illee dhiiga abbaa koo taateetoo jirtu garaa nutti jabaate. Nyaatumti nuti nyaannullee nurraa adda citee mana firootta abbaa koo fi haadha koo deemuun rakkoo keenya isaanitti illee himachuu ibsachuu akka beelofnee fi gatii mana kiraallee ofirraa kanfaluu dadhabne isaanitti himee. Homaa karaa duubaa naanna'anii
ta'anii qabeenya sana akkatti akka fudhatan, soofaa tokko akkatti hojjechiifatan, siree tokko akkatti sarraa tolfatan barbaadu malee nu gargaaruudhaaf qabeenya maatii koorratti namni nu waliin dhaabbateen turre baay'ee rakkachuus baay'ee beela'uus jalqabne. Kanfaluu dadhabuurraa kan ka'e mana tokkorraa mana tokkotti obboloota lama qabadheen jooruu jalqabe. Kanuma keessa ton jiru rakkina koo bakka ibsee fi tajaajilaa mana amantaa kan ta'e dargaggeessi tokko karaa mana amantaas karaa koos sin gargaara jedhee anatti siqee. Yeroo sanatti jechoota sagalee waaqayyoo dubbatuunis ta'e mataa isaanii gorsuun laphee koo ni qabbaneessa ture. Guyyaan jira hin ariifatini. Inni har'a ol jedhe borummoo gadi jedha. Inni har'a gadi jedhe immoo boro ol jedha jechuun baay'ee na gorsuu jalqabe. Mana keenya dhufees nuuf kadhata. Kana qofaa miti. Maallaqa xiqqoos hinnaaf kennam. Otuma kanaan jennu nama kana waliin jaalallee waliif taane mana amantaa beeksisee gaa'ilas waliin dhaabbanne. Ijoollee obboloota koo kana lamaan waliin na fudhatee mana mataasaaf kireeffatetti na galchee waliin jiraachuu eegallee. Maatiin jechuun eessumeen kiyya qabeenya maatii koo nu dhaale kuni du'a haadha koo dura mataasaaf hojiin qabu rakkatee rakkina keessa nama jiraatudha ture. Qabeenyas kan godhate kan mataasaa ofii dhama'ee kanaan ga'ee hin taane qabeenya maatii koodha. An heerumeen gaa'ela argan godhee booda abbaan manaan koo qabeenyi kun kan keessan waan na ta'eef maaliif karaa seeraa deemeen isiniif hin gaafadhu jedhee na gaafate. Yeroo kanatti anis tole jedheen gammadeen karaa seeraan qabeenya sana deeffachuuf yaalii gochuu eegallee. Haa ta'utii garuu asiin yoo jennu achiin yoo jedhu asiin namoota seeraa maallaqaan bitee obboleessa haadha koo kana ni dadhabne. Dhumarratti abbaan manaan koo gara tajaajilaa otoo deemaa jiru eessumni koo sidha miti intala kanaaf laphee kan kenne jechuun albeedhaan bakka hedduu isa waraane. Du'asaa abbaa manaa koo rabbi guddaa olchee. Seerri waraanamu abbaa manaa koollee yeroo beekaa eenyuun shakkite yeroo jedhamnu eessuma koo yeroon itti himu nama biraa shakkanii seera dura baatii tokko lamaaf naannessanii nama biraa sanayyuu bilisa gadhiisanii. Abbaan manaan koo kan na waraane isaan miti abaluudha otoo jedhu otoo ijji isaa arguu otuu ijji keenya arguu seera nurraa jallisanii. Waraansa kanaan torban lama hospitaala baatii lama immoo mana keessa abbaan manaan koo cisee. Dhumarratti nama kana qabeenya keenya harkaa fuudhu yeroo dadhabnu abbaan manaan koo gara biyya hambaa deemiitii maallaqatiin nama kana himachuu dandeenyu walitti qabii hanga sanitti obboloonni kee na bira taa'anii haa baratanii jedhe na gorsee. Anis tole jedheen gara biyya hambaatti malee hojjedheen walitti qabuun gara abbaa manaa kootti erguu eegalee. Kanaan waggaa tokko waggaa lama toon jedhu waggaa shaniin xumuree. Turtii waggaa shanii booddee qabeenyallee horadheen eessuma kiyya kana himachuuf gara biyyaan dhufee. Waaqti yeroo isin gargaaruu barbaadu diina keessanuma walitti buusa mitire. Eessumni koo fi haati manaansaa walitti bu'anii himata ani himachuuf banirratti qabeenya hirachuuf mana seeraa wal dhaabaa jiru. Yeroo deemee himanni koo dabalamu murteen bara kana naaf murtaa'e naaf hin taane jedheen faayila cufameeru baneen gara mootummaa federaalaatti abukaattoo bitadheen yeroon deemu qabeenyi haati manaaf abbaa manaa walitti bu'aa jiran kan lamaan keessanii miti jedhame guutummaa guutuutti jalqabarraa kaasee kan ture qabeenyi dhaabbataa fi maashinoonni kan koo akka ta'e sabbarchiloota kan jedhamu naaf murteesse. Kanaan ol egaa biyya keessatti seerri hin jiru mitire. Haati manaaf abbaan manaan ijoollee isaanii waliin mana keenya seera duratti gadhiisanii kan walitti isaan buusee ture qabeenya keenya ture. Qabeenyi sun gidduu isaaniitii yeroo ba'u walitti deebi'anii mana kana dura kireeffatanii jiraatanii keessatti deebi'anii jiraachuu jalqabanii. Anii fi abbaan manaan koo obboloota koo qabadheen turtii waggaa amma kanaa booda gara mana warra kootti hin deebi'ee. Haa ta'utii garuu yeroon boqonnaa argadhe kanatti rakkoon gara biraa jireenya koo keessatti na mudate. Kun immoo maal yoo ta'e gaariidha seetanii. Abbaan manaan koo tajaajilaa mana amantaa ganamaaf galgala deemee mana amantaa tajaajilu. Jaarsolii waldaa keessaa hin dhibne amantaasaa na jalaatii jijjiiree. Daa'imallee waliin godhannee turre. Amantaa garaa garaa ta'anii mana tokko keessa jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Inumaa ulaagaan jalqabaa gaa'ila koo amantaadha. Abbaa manaa koo waliin jilgeeffadheen waaqa tokko kadhachuu fuuldura isaatti sagaduu nan barbaadaan karoora koo jalqabaa ture. Haa ta'uutii garuu waggaa amma kanaa waliin jiraannee qorumsa hedduus dhukkuba hedduus erga na waliin dabarsee booda kanan ittiin wal falmuu waliin dubbachuu hin barbaanne amantaa narraatii jijjiiree. Ofii qofa otoo hin taane
Anaanillee yoo gara amantaa isaatti dhufe malee akkana waliin hin jiraanne yeroo natti dubbatu ani gaa'ela koorra amantaa koof hin dursaa kanaaf deemuu dandeessa jedheen abbaa manaa koo gadhiisee yeroo kanatti falmii na waliin si'a meeqa Finfinnee deddeebi'ee eessuma kootiin bakka hedduu waraanamee du'arraa oolee qabeenya naaf deebisiise. Abbaan manaan koo anaaf ijoollee koo akkanumallee obboloota koo barsiise dhiisee deebi'ee eega sanaatii mannis jireenyi koo irra deebi'ee akka haaraatti na jalaa dukkanaa'ee lafa lixuun dhabee akkuma kaleessa haati koo du'a abbaa kootiin halkaniif guyyaa boossu natti darbee mucaasaa qabadheen halkaniif guyyaa boo'uun jalqabee baay'een isa jaalladha baay'een isa kabaja haa ta'uutii garuu dubbii namaaf jedhee amantaa jijjiiree lammata balbala amantaa kanaa hin ga'u jedhee anaanis isa waliin miiraan butamee garanni deemee akkan deemu dhiibbaan irratti godhee dinnaan na dhiisee deemee maatii isaa waliin jiraachuu jalqabee akka ani beekutti akka ani waliin jiraadhetti abbaan manaan koo yeroo hundaa halkan sa'aatii 9tti ka'ee haga sa'aatii 11tti yoo xiqqaate sa'aatii 2 oliitiif jilgeenfatee boohee nuuf miti biyyaaf nama kadhatu kadhannaan isaa immoo yeroo gabaabaa keessatti deebii kan argatu nama ajaa'ibaa gonkumaa haalli san jijjiira kan hin jedhamne nama cimaa ture hin dhugu machi beeku lola namaan qabu afaansaa keessaa kan bahu sagalee waaqayyoodha haa ta'uutii garuu yeroo booddeennis harka diinaatiin qabamee amantaa ani hordofuu jalqabee haadha manaa eebbifamtuu jechuun jaarsi yookiin immoo abbaan manaa ishee fuuldura waaqayyootti jilgeenfatee sakuufudha namni akkanaa sodaa waaqayyoo waan qabuuf qoree meeqa keessa otoo maleeyyuu deebisee ka'a shakkiis homaa tokko ani sarraatiin qabu anaan akka jaalalaattis akka jireenyaattis waa hedduu keessaa na baaseera kana keessa jiraachuun jalqabee yeroo inni mana kootii ba'u duras manni kee mana warra keetii yeroo naan jedhu qabeenyi horattes kan dhuunfaa keetii naan jedhee na dhiisee qofaa yeroo deemu dabaree koo akkasaa halkan ka'een jilgeenfadheen kadhachuu jalqabee isa inni sa'aatii 2 isaa ol turu ani daqiiqaa 10 jilgeenfadhee kadhachuun baay'ee natti ulfaata haa ta'uutii garuu dadhabbina koo kana ilaalee rabbi fuula isaanirraan galagalchinee yaa waaqayyo gooftaa har'a abbaan manaan koo mana koo keessaatii baheera daa'ima koof immoo kan jiru anadha ormi immoo obbolootimti kiyya anin guddise bor ijoollee koof diina akka ta'an eessumoolii firoota abbaa faadhaa irratti natti argisiisteetta maaloo abbaa manaa kootiin gara duraa isaatti deebisii mana isaa ganamaatti akkanaaf galunaaf taasisi jedheen waggaa 2 jilgeenfadhee kadhadhee turtii waggaa 2 booddee abbaan manaan koo jaarsa qabatee maatii isaa qabatee maaloo balleesseera mana amantaa kiyyas haadha manaa kiyyas jedhe gara kootti deebi'ee guyyaa sana akka guyyaa cidha kootti lakkaawwadheen akkam guyyaa lammatan dhaladhe akka guyyaa haatiif abbaan koo du'aanaaf kaanii lakkaawwadheen guyyaa gammachuu koo godheen har'a waggaa 2ffaa fixeera guyyaa kana kabajachaan jira waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru inni manaa bahuunsa anillee akka saal kan ka'een isa waliin amma akkan galateeffadhu na godhe edaa abbaa manaa qofallee utuu hin taane haati manaallee eegumsa maatii isheef eegumsa ijoollee isheef eegumsa obboleeta isheef jilgeenfattee kadhachuu qabdi har'a abbaan manaan koo mana amantaatiis ni tajaajila hojii fi qabeenya maatiin koo ganaman naaf dhiisanii deeman obboloota koo waliin hojjeta har'allee bakkisaa jira har'allee maqaa abbaa kootiin manni mukaa fi sibiilaa suni ni waamama maal kan du'etu bada malee kan jiru numa guddata jedhama mitiire anaaf obboloonni koo har'a guddanneerra yaadannoon isaa garuu kan maatii keenyaati ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatiin ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.